السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالسمتوني هردفتوني برسيسا ورماب الحمد لله أنا نجاكوت نجايني كي خنجار الله هن كبجارا باك جرتن مرس نجاو دعوتهم كي فيديو أراك كيسة حالة جوال كيسن يرو أبديتي سنجافة يوكن يرو كيسن هاروم تن سنجافة بالبلا كيسن هاروم سوت دندسن إن برسيس إذا دعوتهم كي يا كان يرو سنينجو جوال كيسن فورماتي جوتني وان تن هندر رابلة سوتون تانه update gochuun yookiin haaromsuun jechuudha waan tokkollee isin jalaa hin balleessu jawwaala keessan isiniif tolchu malee faayilii keessan tokkollee isin jalaa hin balleessu jechuudha. Kanaafuu jawwaalli keessan yeroo haala kanaan kinoo yeroo tokko tokko dhufee haaromsuu yookiin update isin gaafate bilbila keessan haaromsuu qabdan jechuudha. Akkasuma faayidaa haaromsuutan waan tokko tokko irraa isiniif hima jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa bilbila keessan yeroo inni haala kanaan update isin gaafate yookiin akka isin haaromsan isin barbaada isin gaafate jechuudha. Dirqama shabakaa barbaadanii daataa barbaadanii jechuudha. Jawwaala keessan update gochuu yookiin haaromsuu qabdan jechuudha. Hedduu takka jawwaala keessaniif gaariidha. Akkasuma isiniif illee gaariidha jechuudha. Haaluma itti fayyadama jawwaala keessaniitiif illee jechuudha. Isinii galee akkasuma battaariyaa bilbilaa keessaniitiif illee baay'ee tokko bareedaa jechuudha. Barbaachisaadha jechuudha. Isinii galee jawwaalli keessan illee isin harkaa hin oowwu, isin harkaa hin tacanaannaqu. Yaani haaromsuun waa hedduudha isiniif bareecha malee waan tokkollee isin jalaa hin balleessu jechuudha. Isinii galee bilaaks jawwaala keessan haalaan isiniif tosha. Haala itti fayyadama isaatis akkasuma wanta haarawaa abdeetii ta'e varjanii haarawaa hunda isiniif hidha jechuudha. Isinii galee kanaafuu yeroo yeroodhaan haaromsuu qabdan jechuudha. Amma haala haaromsuu dandeessaniin isin barsiisa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana kilik godhaadha achi booda all jettoon irra kaayyaadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa jawwaala keessan haaromsuuf yookiin update gochuudhaaf jechuudha. Yeroo inni haaromsuu akka isin haaromsan isin gaafate yookiin yeroo akka isin update gootan isin gaafate bilbila keessan mataadhaa gadi buttaniituma irratti kilik gootan jechuudha. Yoo asirraa kilik godhuu danda'anis rakkoon qabu siitiin bilbila keessan inni galtanii achi booda asirra gadi buutaniituma as jalatti kanoo software update ka jettu ni jirti irratti kilik ni gootu. Achi booda download and install ka jettu kilik ni gootu. Achi booda kinoo as jalatti download ka jettu ni jirti download kilik gootu. Achi booda haala kanaan lakkaa'uu eegala. Yeroo wanni kun jechuudha gama bahe kinoo amma walakkaa jira walakkaa darbee jira jechuudha kun akkuma asirratti amma argaa jirtanii yeroo inni gama bahe jechuudha alaatul jawwaalli keessan kun cufatee banata jechuudha. Isin galee cufatee banata jechuudha. Garuu waan tokkollee isin jalaa hin balleessu jechuudha. Akkuma asirratti isin iyyee jawwaaluma keessan san isiniif tosha jechuudha. Battaariyaa bilbila keessanii akkasuma jawwaalli keessan illee akka isin jalaa hin tacanaannaqne jawwaaluma keessan isiniif tosha. Isin galuu jiraame. Kanaafuu update gochuun yookiin haaromsuun bilbila keessaniif hedduu takka barbaachisaa isiniif illee haaluma itti fayyadama bilbila keessaniif illee hedduu takku bareedaa jechuudha. Saffisallee haalaan isiniif dabala jechuudha. Saffisi yeroo itti fayyadamtan yeroo waan garagaraadhaa seentanii keessaa baatan jechuudha. Hedduu takka isiniif qophate jechuudha bilbilli keessan jechuudha. Isin galee kanaafuu yeroo yerootti jechuudha yeroo bilbilli keessan update isin gaafate hin sodaatinaati haaromfadhaa jechuudha. Hedduu takka isin gargaara jechuudha update gochuun. Hedduu takka isiniif bareedaadha jechuudha. Yaani waan hedduu takku isin gargaaru isinillee gargaaru bilbila keessanillee gargaaru jechuudha. Kanaafuu waan tokkollee sodaatina waan tokkollee isin jalaa hin badu jechuudha. Yeroo wanni kun gama bahe jawwaala keessan cufatee banata. Mee amma walumaan haa ilaallu. Obsaan enne jechuudha hanga inni fixu. Yoo isin zip jettanii itti dhiiftan jechuudha jawwaala keessan isin jalaa tacanaannaqaa akkasuma isin jalaa oowwa jechuudha. Akka malee isin jalaa oowwa akkasuma bilbili keessan illee dafee battaariyaa bilbila keessan yookiin chaarjarii isin jalaa fixa jechuudha. Isin galee kanaafuu yeroo inni update isin gaafate jawwaala keessan itti dhiisurra daataa barbaadanii update gochuu isiniif wayyaa jechuudha bilbila keessaniifis ta'ee isiniifis ta'ee. Bilbilli kun kana update isin gaafatu jechuudha baatii 2 yookiin baatii 3 taa'eeti. Ammallee akka isin haaromstan isin gaafatu waan kana isinitti fide jechuudha. Yeroo inni waan kana isinitti fidetti isinis eeddanii bilbila keessan battalumatti haaromsuu qabdu jechuudha.
namni tokko tokko akkasumatti dhiiseetuma jechuudha jawwaal isaa jalatti xanaannaqee akkasuma battaariyaan jawwaala salleen agartee oowwee jawwaal salleen kalas oowwee malatti wallaala jechuudha isin galee akkasuma jawwaalli egaa oowwee jechuudha battaariyaa hin dhaabu jechuudha kana waan beekuu qabdan sirriitti beekuu qabdan jechuudha bilbilli ta'uu egaa oowwee jechuudha battaariyaan isaadhaa hin barakatu maaliif inni xibiyyaa irra hin jiru jechuudha isin galee nagaa hin qabu jawwaal sun waan rakkate qaba jechuudha kanaafuu rakkina bilbila keessanii san laaluu qabdan jechuudha dawaan isaadhaa kanuma jechuudha haaromsuu qofaadha. Hayya daawwattoota kiyyaa yeroo haala kanaan isiniif xumure jechuudha amma kun akkuma argaa jirtan xumure jira jechuudha amma wanti gochuu qabdan jechuudha filannoo lama isiniif kaa'aa jechuudha as jalatti jechuudha akkuma argaa jirtan install now kajoo kana kilik godhuu qabdan jechuudha isin galee achi booda bilbilli keessan cufatee banata amma ne install now kajoo kana haa dha'uti bilbilli cufatee haa banatuuti amma. Hayya daawwattoota kiyyaa egaa amma jawwaala kiyyaa cufatee banatee jira jechuudha haala kanaan salphumatti jawwaala keessan yeroo abdeetii isin gaafate yookiin yeroo akka isin haaromtan isin gaafate bilbila keessan isinillee haaromsuu hin dagatinaa jechuudha hedduu takka bilbila keessaniifillee gaariidha akkasuma isiniifillee gaariidha jechuudha egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeesan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer godhaadha barumsa birootiin agalta deebinutti waan hordoftaniif galatooma.